duraan dursaa baay'ee galatoomaan jedha. Egaa hordoftoonni keenya hordoftoonni feesbuukii akkasuma hordoftoonni dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa irratti yaadota tokko waliigalaatti jiran kaasuu barbaada jechuudha. Keessumaayyuu waliigalaatti hojiiwwan gurguddaa hojjechuu dandeenya jennee bara kana hojjettoonni dhaabbata guddina hawaasaa akkasumas immoo dhaabbata guddina hawaasaa keessaa dameewwan garaagaraa irratti argamnu Oromiyaa keessatti Community Development fi Community Service wal qabatee piroojeektii guddaa kana galmaan geenye jennee akka waliigalaatti kan hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf har'a nuti maalirra jirra? Keessumaayyuu hojii kana hojjechuudhaaf maaltu jira? Dhagaa bu'uura irraa kaasee keessumaayyuu hojii piroomooshinii hojjechuu dandeenyu, hojiin beeksisaa fi advertisementii hojjechuu dandeenyu, kallattii dhumti maappiin dhaabbata keenyaa maal ta'uu qaba kan jedhu babal'aasaa ilaallee hojjechuun murteessaadha jechuudha. Hundi keenya guddina hawaasa keenya keessumaayyuu dhaloonni haaraan imaanaa ofitti fudhate kun hojii bal'aa hojjechuu danda'a. Akkasumas immoo hojjechuu qaba jennee wanti nuti hamannu bal'aa jira jechuudha. Kanaaf hojiiwwan tola ooltummaatiin hojjetamuu danda'u. Keessumaayyuu harka maatii harka qalleeyyii keenya deeggaruun wal qabate maanguddoota keenya daa'imman keenya akkasumas immoo uummata bal'aa akka waliigalaatti jiran deeggaruun wal qabatee maal irratti argamna kan jedhu hojii murteessaa kanaan booda hojjechuu qabnudha jechuudha. Hawaasa keenyaaf tola ooluudha. Barachuun hiikni guddaan tokko waan dandeenye waan baranne beekumsa qabnu uummata keenya deeggaruu waan ta'eef akka waliigalaatti maal goone maal hojjechuu dandeenya kan jedhu ilaaluun murteessaadha jechuudha. Uummanni keenya waan gochuu qabu gochuudha qaba. Sanaaf immoo poteenshaalaa fi humna waliigala uummanni keenya qabu sana ilaallee dukkubni itti fayyadamuu qabna kan jedhu qabaachuu. Kanaaf antummaadhaan tokkummaadhaan hojjechuun keessumaayyuu fedhii faayidaa uummata keenyaa giddu galeeffannee wanti nuti hojjechuu qabnu sana hojjechuun murteessaa waan ta'eef bifa kanaan itti deemuun gaariidha jechuudha. Keessumaayyuu dhaabbata keenya wal qabatee iddoowwan garaagaraatti godinaalee keenyarraa bakka bu'oota qabnu, bakka bu'oota dhaabbii fi akkasumas bakka bu'oota miseensota qabnu biratti xiqqoo shaanqinni garaagaraa laafinni harkaa mul'ata jechuudha. Kanaaf laafina kanas hir'isuudhaan waan gochuu qabu hojjechuu waan hojjechuu qabnu immoo galamaan gahuu qabna yaada jedhuun qabna jechuudha. Kanaaf of kenninee uummata keenya tajaajiluu qabna, of kenninee saba keenya tajaajiluu qabna, of kenninee hawaasa keenyaaf ammallee waan gochuu qabna jechuudha. Keessumaayyuu rakkoo akka waliigalaatti jiru kana dhiisnee hanqinaa fi chaalenjiiwwan tokko akka biyyaatti rakkoo keessa galle kanaa wal qabate waan gochuu qabnu waan hojjechuu qabnu hojjennee uummata keenyaaf waan bakka bu'uu dandeenyu hojjechuudha qabna jechuudha. Kanaaf wanti nuti amma irra geenye maali? Wanti immoo gara fuulduraatti hojjechuu qabnu maali? Ciminoonni keenya maal fakkaatu turan? Hanqinoonni bal'aas qabnu kan keessattuu humni kun humni har'a imaanaa ofitti fudhatee biyya kana waliigalaatti hoogganaa jiru kun hojiiwwan kanaan hawaasa keenya tajaajiluu hawaasa keenya tola ooluun murteessaadha jechuudha. Keessumaayyuu satisfaakshinii guddaa akka inni waliigalaatti qabus yeroo garaagaraatti hubachuun danda'ama waan ta'eef ishee kana cimnee hojjechuudha qaba. Kanaaf nuti iddoowwan garaagaraa jirru keessumaayyuu hawaasni keenya hojii kana cimnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Harka haadholii keenyaa mana haadholii keenya ijaaruu qabna. Harka qalleessa keenya deeggaruu qabna. Daa'imman keenya waan dandeenyu uffataan, nyaataan akkasumas immoo kanneen garaagaraatiin humna dandeenyuun ijaaruu akkasumas immoo deeggaruu qabna jechuudha. Akkasumas immoo maanguddoota keenya naannoo keenya jiran hin argina hundi keenya amma rakkoo akka waliigalaatti kanarraa wal qabatee baay'ee miidhamu dararamni akkasumas immoo saaxilamummaa isaanii yeroo garaagaraatti dabalaa dhufuurraan kan ka'e rakkoo ta'uu danda'a waan ta'eef kanarrattis cimnee of kenninee hojjechuu akkasumas immoo hawaasa keenya tajaajiluu qabna ergama yaada jedhuun qabaachuu. Kanaaf hojii nuti hojjennu hojiin guyyaa guyyaa keenya hojii miira kabareejii argachuu hojii kennii tajaajilaa keenya uummata keenya karaa dandeenyuun deeggaruu qabnu ijaaruu qabnu waan ta'eef ejjennoodhaan hawaasa kana deeggaruu tajaajiluudha qabna. Rakkoo akka waliigalaatti mudate
akkasumas immoo biyyi keenya amma keessa jirtu wal qabatee saboonni garaagaraa ilaalchonni garaagaraa jiraachuu ni malu. Haa ta'uti uummata keenya hawaasa keenya waan danda'uu qabnuun waan hojjechuu qabnuun tajaajiluu qabna. Of kennee hojjechuudha qabna jechuudha. Hojiin kun hojii nama tokkoo miti hojii hunda keenyaati waan ta'eef ijaaramni keenya kanaan olitti yoo jiru cimee gara fuulduraatti itti fufuu qaba jechuudha. Kanaaf tokko taanee hojjechuudha qabna. Yeroo kamiyyuu ijaarrachuu of ijaaruu qabna. Hawaasa keenyas ijaarree cimuu qabna jechuudha. Barachuun keenya beekuun keenya akkasumas immoo waan gochuun keenya hawaasa keenya waan tokkoof tokkoon tola ooluu dandeenye qofaadha jechuudha. Uummata keenya tola oollee irra taana uummata keenya bishaan burcuqqoo tokko qiicnee ilaannee fi jirra taana hawaasa kana deeggarree jirraa jechuu hin dandeenya. Uummanni keenya beelaa jira. Uummanni keenya hararree daramaa jira. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti baadiyyaa biyya keenyaa keessatti iddoowwan garaagaraatti yoo fudhanne saboota garaagaraatiin yeroo ammaa kana buqqaatiin garaagaraa dararamni rakkoon bishaanii rakkoon lolaa wal qabate akkasumas immoo saboota garaagaraatiin uummanni keenya buqqee daangaa irratti argamaa jira. Kanaaf rakkoowwan kana furuu hin dandeenye waliin yoo taane waan baay'ee isaa kallattii qabsiisuu dandeenya. Akkasumas immoo of kennine hojjechuu dandeenya waan ta'eef jennoon amma jiru kun cimee itti fufuu qaba. Wanta akka waliigalaatti jalqabee itti fufuu qaba jechuudha. Gannaa boona hawaasa keenya waan beekuu dandeenyu, waan dandeenyu, waan qabnu, waan hojjechuu dandeenyuu fi beekumsaaf muuxannoo hubannoo dandeettii qabnu uummata kana tajaajiluudha qabna jechuudha. Uummata kana of kennee deeggaruudha qabna. Waan deeggaru sana immoo hojii qabatamaa isaa uummanni kun akkaataa itti arguu danda'u agarsiisuudha qabna jechuudha. Tarii biyya kana keessatti amma waliigalaatti wanti rakkoo ta'u hedduun jiraachuu hin danda'a. Sana hunda isaa bira darbuu hin dandeenya jechuudha. Cimnee gaafa dhaabbanne harka wal qabachuu gaafa jalqabne waan hunda jijjiiruu dandeenya. Waan hunda kallattii qabsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa wanti rakkoo ta'u babal'aan isaa jiraachuu hin dandeenya. Keessatti akka waliigalaatti amma qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee rakkoon akka waliigalaatti keessatti iyyuu hawaasa harka qalleeyyii kana kutaan hawaasa harka qalleeyyii kun dura miidhamoo ta'uu waan danda'aniif akkaataa itti deeggaruu dandeenyuuf haala mijeessuu qabna. Tokkummaadhaan uummata keenya kana deeggaruudha qabna. Harka wal qabannee waan gochuu dandeenyu jechuudha. Dirqamni lammummaa rakkoo kamiyyuu furuu hin danda'a. Bu'uura uummattummaa uummata hawaasa kanaati jennee gaafa kaane rakkoo hedduu isaa furuu hin dandeenya. Waan gochuu dandeenya hedduus gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokkummaa nu barbaachisa. Walii yaaduu nu barbaachisa. Wal deeggaruu nu barbaachisa jechuudha. Akka kanaan dura saba garaagaraatti uummanni keenya dararamuu hin qabnu. Otoo nuti jirru, otoo nuti waan barannee waan harkaa qabnu. Waan gochuu qabnu garuu gochuu qabna. Yeroodhaan hawaasa keenya waanta deeggaramuu qabu. Keessattuu resource mobilization irratti hojii bal'aa hojjechuu dandeenya. Iddoo garaagaraa deemnee. Hojii bu'uura hojii hawaasa hubannoo jijjiiruu social advocacy irratti hojii bal'aa hojjechuu danda'ama jechuudha. Keessattuu partnership area of environment comfort zone tokko uumuu hin dandeenya jechuudha. Comfort zone tokko uumuu jechuun maal jechuudha? Hawaasni keenya irra itti tolee kan jiraataa jiru hin jiru. Itti tolees kan jiraatee uummata kan jiraachisaa jiru hin jiru. Garuu waan qabnu wal deeggarree kana keessaa bahuun immoo dirqama ta'a jechuudha. Hojiin waan hawaasni kun hojjechuu danda'u hojii tola ooltummaatiin mootummaan baasitti baasu, piroojeektii baasitti baasu hojii tola ooltummaa kanaan kabar gochuu hin dandeenye ilaalcha jedhu keessa gaafa galle tokkummaadhaan rakkoo amma jiru kana furuu hin dandeenye jechuudha. Uummanni keenya bishaan hin qabu, daandii hin qabu, ibsaa hin qabu, akkasumas bu'uuraalee misoomaa akka waliigalaatti hin qabu har'as. Sana maal goona? Akkamitti furuu dandeenya? Akkamitti kallattii qabsiisuu dandeenya? Gaafa kan jennu sana cimnee ilaaluu qabna jechuudha. Wanti nuti beekuu dandeenyu, wanti nuti baranne tokkoon isaa qabatamaadhaan yoo mul'ate uummata keenya irra fayyaduu danda'a waan ta'eef. Kanaaf ejjennoodhaan uummata keenya kana haa deeggarru. Waan gochuu qabnu gochuu haa dandeenyu. Hawaasa keenyaaf tolaa oolu, uummata keenyaaf tola ooluun waan salphaa miti. Waan gochuu dandeenyu bishaan burcuqqoo tokko jaakeetti lama gaafa qabaatte tokko uummata keetii buleessa keetii kenna. Gaafa kana miirri namummaa mental satisfaction guddaa argatta. Gaafa sana wanti nuti goonu siika qabaachaa deemaa dhufaa jira jechuudha. Kanaaf ejjennoo kana waliigalaatti cimsinee haa kaanu. Waan gochuu dandeenyu immoo gochuu haa dandeenyu. Uummata keenyaa ijaarru. Waan ijaarre sana immoo qabatamaa isaatti bu'aa argame sana xiinxaluu haa jalqabu. Gaafa sana
hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf gochuun danda'ama jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenyaa, dhaabbilee mootummaa miti mootummaa, gamtaan, waldaalee, industiriiwwan afooshaalee akkasumas immoo uummanni keenya bal'aan hawaasa kana haa deeggaru, waan qabnu uummata kana haa deeggaru gaafa jennu salphaa miti jechuudha. Qonnaan bultoota keenyatu daandirra jira. Dargaggoota keenyatu daandirra jira. Daa'imman keenyatu daandirra jira. Ogeessa fayyaatu amma sababa garaagaraatiin deebi'ee daandirra jira jechuudha. Kanaaf humna ogummaa baranneen profeshinii qabnu sanaan uummata keenya haa deeggarru. Uummata keenya haa tajaajilu. Kenniinsa tajaajilaa keenya kallattii amma deemaa jirru kanarraa jijjiirree karaa hawwataa fi fooyya'insa qabuun uummata kanaaf kenniinsa tajaajilaa qulqulluu fi haqa qabeessa ta'e amanamummaa qabu faayidaa tokkorraa argamuu danda'u haa kenninu jennee kan kaaniifis kan jechuudha. Kanaaf immoo dhaabbatni guddina hawaasa Oromiyaa hamma hundeeffatti argamu. Fe'umsa hawaasa keenyaan, fe'umsa uummata keenyaan dhaabbata kana karaa dandeenyuun galmaan geenyu haa xumurru haa deeggarru. Hojii bal'aan hojjetamee jira. Hojiin hojjetame sana ammas karaa qindoomina qabu rakkoon hanqinoonni garaa jiraachuu hin danda'u. Sana furree kenniinsa tajaajilaa keenya guyyaa guyyaan ammayyeessu uummanni keenya tajaajila birrii nama bitachaa jiru kana karaa tola ta'een kennuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf immoo qophaa'ummaa nu barbaachisa, of kennuu nu barbaachisa. Aantummaa uummatummaas qabaachuu kan dandeenyu yoo kana goone qofaa jechuudha. Kanaaf ejjennoo nuti amma qabnu cimee itti fufuu qaba. Tokkummaadhaan uummata keenya, hawaasa keenya kan deeggaruudha qabna. Waan gochuu dandeenyu immoo gochuu qabna jechuudha. Haa ta'uuti akka waliigalaatti rakkooleen hedduun jiraachuu hin danda'u. Rakkoon bal'aa hunda keenya sodaachisuu danda'u hin jiru jechuudha. Iddoowwan garaa garaatti ejjennoon namni tokko haala waliigalaa hamma haala yeroo kanarratti qabu xiqqoo rakkoo ta'uu ni mala jechuudha. Kanaafis immoo ni deebii laachuu danda'a. Inni guddaan tokko maddi rakkoo keenya hiyyummaa, hubata hafummaa, of kennanii hojjechuu dadhabuudha. Antummaa biyyaalessummaa irraa ijaarsa biyyummaa nuti qabnu irraa cinaatti dhiyoomu. Kana gaafa dhiisne keessumaa ilaalcha amma qabnu kana akka waliigalaatti jiru kana fooyyessuun dirqama jechuudha. Karaa ittiin biyyi bulaa jirtu, karaa ittiin uummanni keenya fayyadamaa jiru yoo jiraate amma yerootti Oromoon biyya bulchaa jiru kana irratti, Oromoon biyya kana hoogganaa jiru kana irratti of kenninee hojjechuu qabna jechuudha. Beekumsi qabnu, dandeettiin qabnu, hubannoon qabnu, qabeenyi qabnu, profeshinii qabnu itti fayyadamuu qabna jechuudha yeroo ammaa kana. Yeroo murteessaa, yeroo barbaachisaa, akkasumas immoo yeroo wareegama gurguddaa yeroo nu baachisu akkasumas immoo yeroo of kennee hojjechuu danda'u gaafata waan ta'eef kennine rakkoowwan uumamuu danda'u sana dura dhaabbanne uummata keenya hawaasa keenya kan tajaajiluu dandeenya tajaajiluu qabna ejjennoo jiru keessa galu qabna jechuudha. Kanaaf kun dhimma xiyyeeffannoo barbaadu of kennaniis hojjechuu qabnudha jedhee tanan amana. Iddoonni garaa garaa jiraachuu hin danda'u garuu of kennanii hojjechuu qabna. Karaa caalaa rakkoowwan kanaan dura iddoo garaa garaatti nu mudachaa turan sanaatiin gowwoomuu hin qabnu. Waan jijjiiruu dandeenyu, waan hubachuu dandeenyu, waan nuti gochuu dandeenyu uummata keenya faataasifnu haa goonu. Kallattii tokko keenya adeemu jechuudha. Xiqqaataa guddatu wanti nuti goonu hiika qabaachuu gaafa danda'u uummata kanaaf waa dabaluun keenya nutti mul'achaa deema jechuudha. Wanti nuti goonu tokkoon tokko hiika qabaachuu qabaaf kennine jechuudha qabna. Hawaasa keenyas tajaajiluudha qabna waan ta'eef bifa kanaan antummaa uummattummaa keenya cimsine waan gochuu dandeenyu hawaasa keenya iddoowwan garaa garaatti rakkoowwan uumamuu danda'u sana sirreessa. Uummata keenyaaf tola ooltummaa kana haa goonu. Tolaa oollu adaraa adaraa ammas adaraa adaraa.